Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Ameen. Sinkisaara ji'a fulbaana 4. Guyyaa kanatti Abbaa Qulqulluun hangafti Phaaphaasota Iskindiriyaa Abbaa Maqaars ni boqote. Innis abboota hangafootaa Phaaphaasota keessatti lakkaawwama. Abbaan kunis xiqqummaa isaatii jalqabee qabsuuratti kan qabame ta'e. Uffata monoksummaas uffachuuf fedhee gara kawaala Askeetsitti ol ba'e. Achittis mana kiristaanaa abbaa jalqabaa kan Abbaa Maqaarsi keessatti monoksummaa fudhate. Qabsuura guddaa monoksummaa keessa jirus ni qabsuure. Innis yeroo hundumaa kitaabilee kan dubbisuu fi hiikaa isaanii kan nama hubachiisu ta'ee hojii gaariidhaan yeroo ol jedhetti luba ta'ee muudame. Hangafti Phaaphaasotaa isa dura ture Abbaa Mikaa'el yeroo boqotetti episkooposonni gara kawaala Askeetis deeman. Isaaniin wajjinis amantaan isaanii sirrii kan taate luboonni beektonni hunduu turan. Monoksota gurguddoo kawaala Askeetis keessa jiraatan wajjin walga'ii taasisanii muudama kabajamtuu kanaaf nama ta'u qarachaa guyyoota hedduuf taa'an. Kana boodas muudama kabajamtuu kanaaf kan ta'uu fi warra kaan irra kan caalu Abbaa Maqaars kan argatanii fi hangafa Phaaphaasummaatti muudamuuf hundumtuu marii tokkoon walii galan. Waa'ee hojii gaarii baay'ee yookiin turrufaat yookiin dabaatii fi waa'ee qabsuura isaaf monoksoonni kawaala Askeetis keessa jiraatan ragaa ta'aniif fudhataniis deemuudhaaf fedha isaatiin ala qabanii hidhanii. Inni garuu akkas jedhee ni iyya ture. Ani muudama kabajamtuu kanaaf nama hin taanedha. Haati koo abbaa manaa lamatti heerumtee waan taateef akkas kan jedheefis akka isa dhiisaniifidha malee haati isaa abbaa manaa tokko qofa wajjin kan jiraatte nama biraa kan hin beekne qulqulleettii akka taate namoonni hundinuu waan isheef ragaa waan ba'aniif sababa inni dubbate kana hin fudhanne. Kana boodas gara Iskindiriyaatti fudhatanii hangafa Phaaphaasummaatti muudan. Kana boodas gara Misirii fudhatanii bakka Mal'aaqitti kan argamu mana kiristaanaa Waaqa kan deesse iftii keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam keessatti xalayaan muudamaa isaa afaan Yoonaanii, Misirii fi Arabaatiin dubbifamte. Kana boodas ji'oota muudamaa isaatti hojii gaarummaa fi qabsuura baay'ee kan hojjetu ta'e. Yeroo hundumaa ummatas akka isaan Waaqayyoon sodaatan isaan barsiisa. Waa'ee fayyina lubbuu isaaniifis isaanitti dheekkama ture. Ji'oota muudamaa isaatti mindaa isaaf kennamu mana kiristaanaaf ni kenna. Hiyyeessotaa fi rakkattootaafis ni kenna malee mana kiristaanaa irraa homaa tokkollee hin fudhanne. Muudama isaatiinis waggaa 27 jiraate. Waaqayyoonis tajaajilee gammachiisee nagaa fi jaalalaan boqote. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nunis kadhannaan Abbaa keenyaatiin nu haa fayyisu bara baraan. Ameen. Guyyuma kana yaaddannoon Iyyaasuu ilma Nawwee ni ta'e. Lammaffaas Ansookiyaatti wareegamummaadhaan kan boqotan yaaddannoo namoota 200ti. Eebbi isaanii nu wajjin haa ta'u bara baraan. Ameen.
Yaabbaa kee keenya samii irra kan jiraattu maqaan kee haa galatu maankee haa dhufu jaalalli kee samii irra akkuma ta'e akkasumas lafa irratti haa ta'u soora keenya har'aaf ga'uuf kenni yakka keenyaas nuuf dhiisi nutis kan nu yakkaniif akkuma dhiisnu qorumsaatti nu galchi hamaarraa oolchi malee mootummaan kan keetiyu humnis galannis bara baraan ameen. Yaa giftii keenya Dubroo Maariyaam nagaa ergamaa Gabriel qulqulluutii nagaa siin jenna yaada keetiin nu baroodha foon keetiinis nu baroodha yaa haadha Waaqayyoo siif galanni haa ta'u ati dubartoota keessaa kan eebbifamtedha firiin gadameessa keetiis kan eebbifamtedha kennaan kan guutamte gammadi Waaqayyoon si wajjin jira jaalatamaa ilma kee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraa araaraa fi dhiifama nuuf kadhu cubbuu keenyas akka nuuf dhiisu hanga bara baraatti ameen.